shakkii goota mana kiristaanaa keessaallee ari'amuu qabu malee mana amantaa keessatti dhaabbatanii mana amantaa salphisuu hin qaban jedhanii taaddisoo eenyumaa olitti kan morman abbaa keenya Abuna Saawiroos ibsa Waaqayyo galateeffadha. Egaa abbaan keenya Abuna Saawiroos akkuma sila Filiippiinetti eebbifamoo Abuna Gabriel eebbisaa irraa buduutii waan boqotaniif sagantaa kanaaf jecha harkanii kaasanii sa'aatii dhaabbachaa waan turaniif gaggeessuudhaaf sagantaa adda addaa gaggeessaa waan turaniif sa'aatii sanatti argamuu baatanis garuu ijoollee koo gidduutti argamuun dirqamadha jedhanii amma nu gidduutti waan argamaniif waa'ee dhimma waldaa keenyaas waa'ee kabaja ayyaanaas waa'ee akkuma walii galaattuu eebbifamoon abbaan keenya Abuna Saawiroos yaada abbummaa isaaniitiin ergaa guddaa waan nu dabarsaniif kallattiimaan gara isaaniitti isin geessa. Egaa waldaan keenya waldaan duuka bu'ootaa macaafuulee maxxansine kana abbaa keenyaa kennaadhaan kennuu qabna. Sababbiin isaas hundeeffama waldaa duuka bu'ootaa keessatti akka nuti hojii kana hojjennuuf hojii guddaa kan hojjetan isaan waan ta'aniifuu kennaa kana kennuu qabna jedhanii waldaan duuka bu'ootaa yaada kana waan dhiyeessaniif Qomoos Malaaka ምህረት Abbaa Tewodaa fi Dooktar Diyaaqoon Naahiniin kennaa abbaa keenyaaf kennu isin immoo harkeessan walitti rukuchuudhaan kennaa kana milkeessu jechuudha. Egaa eebbifamoo abbaa keenyaa sagantaa kanarratti miseensonni waldaa duuka bu'ootaa kan ta'an naannoo Oromiyaa irratti kan jiran hundumtuu argamanii waan jiraniif isinis baga nu gidduutti argaman jechuudhaan ergaa keessan akka dabarfattan gaafanna. Abbaa kan dhumaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Kabajamtoota waldaa duuka bu'ootaa koree waldaa duuka bu'ootaan taatan hundumti keessan abbootii fi daaqonoonni hundumti keessan asitti argamtan waltajjii kanarratti argamtan kabajamtootaan am kabajamtan akkuma bakka fagoo dha'ees dhiyoo dha'ees asitti argamtan hundumti keessanuu ijoollee Waaqayyoo kam ooltanii kam jiraattan nagaa jirtu Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya abbaan keenya uumaan keenya yeroo darbe keessa hamaarraa nu eegee nu hundumaa yeroo ammaa kana guyyaa kana nan nu ga'e Waaqayyo galanni isaa haa ga'u. Egaa
ganama calqabneetuma asitti argamuun irra jiraayyuu egaa beellama biraa waltajjii biraatti irra turreeti egaa achi walitti naan dhufe hafuurra garuu dhaqeetuma itti mul'acheetuma deemu wayyaa jechaafan nama asitti argame waaqayyo egaa bara darbe san nurraa dabarsee akka asitti argamneetoo waa'ee waaqayyoo akka dubbannu daandii waaqayyoo kana akka barannu wanna darbees wannaan dhufus hundumaa akka itti mari'annu waan taasise waaqayyo nama kakaasus waaqayyo waan nama calqabsiisus immoo waaqayyo hojii san nama hojjisiisu immoo waaqayyo waaqayyo nama eeyyamu malee waaqayyo nama eeyyamu malee nama hojii hojjechuun hin danda'amu. Waaqayyo nama eeyyame hojii hojjechuun hin danda'ama. Baanii galuun hin danda'ama. Wanni barbaachise hojjechuun hin danda'ama. Waaqayyo garuu yoo nama eeyyamu baate homaa godhuun hin danda'amu. Egaa waldaan duukaa bootaa kun calqabee asirraan ga'uun kun qormaata guddaa dabarsanii rakkina guddaa dabarsanii inni asirra gahaa amma akka laallu garuu nama baay'ee nama gammachiisa akkanatti baay'attanii argamuun keessan wal taatanii wal dandeechanii hojii hojjettanii asirra ga'uun kun waan guddaadha. Baay'ee nama gammachiisa. Hojiin kun mana amantii tanaatiif mana amantii ortodoksiin kun akka babal'attu akka guddattu hundumtuu sabni hundumaa kiyya jedheetoo akka hordofu amantii kiyya jedheetoo akka ofitti qabateetoo hordofaatii jiraatu. Kana jechaaf kuni wanni kunaan calqaban nuti keenyaa dubbachaa jirru hojjechaa jirru hundumtuu sabni hundumaa afaan ofiitiin akka baratu akka barsiisu afaan beekuun bakka ofiitiin cubbuu akka ofirraa dhaqu dhagaadhaa oduun jedhin ofuma isaatii lubatti dhiyaate abbaa isaatti akka himatu amantaan tun akka guddattu akka babal'attu kana jechaaf garuu namni kun waan biraatti itti fakkaata waan sanyiitti itti fakkaata egaa amma kun sadarkaa kanarra ga'uun kun waan xinnaa miti amma kanatti baay'attanii asitti mana kana keessatti asumatti wadduma kana keessatti akkuma nama biraatitti akkuma nama kaanii sanitti baay'attanii sagantaa kanatti adeemsisuun waan guddaadha. Kun sadarkaa guddaarra geessan jechaadha. Mana kanatti waan nama kana hunda dhiyeessiti namni tokkollee dallaa kana keessatti yookaan iddoo kana keessatti qoqa kana dubbachuu hin danda'u. Dubbatullee hin qaana. Afaan kana qoqa kanallee beekullee hin beeku jedha. Ani hin beeku jechaa ture. Maraas keessa turan warri jiranis lakki ani afaan kana beeku qoqa kana bakki nan dubbisanaa jedha. Abbootiin keenyallee warri as keessa turan lakki namni nu dhagaa meeshaa jedhe namni naan jedhee jiru. Akka inni dhageenye nu dhaga'u meeshaa jedhe kana dubbatine asitti naan jedhe hin jiru asitti. Amma malee jiru abbaasa. Kanaafuu hundumtuu qaana'aa ture.
of ta'eetoo jiraanne warma ta'eeti an jiraate hundumtuu warma ta'eet jiraate yeroo ammaa kana garuu xinnoo garuu gaarii fakkaata. Amma akka ijoolleen keenya asitti isin warri waldaa dhukkubootaa kun jabaatanii asiinis oduu argamtanii achiinis oduu argamtanii isaan sirrii miti jedhu. Isaan nama amantiitiin miti waan biraa fi kaayyoo biraati fi yeroo jedhamtanii jabaatanii asirra gahuun kun waan guddaadha. Gara fuulduraa garuu baay'ee jara isaanii sodaachisa. Kanumatti itti fufnaa. Akkanumatti itti fufnaa gara fuulduraa nama sodaachistu. Irma koo cal jedhi warri dhagaa irma koo maaloo cal jedhi dubbatin jedhamaa turame. Amma immoo Waaqayyo galanni haa ga'u bilisaan akka fedhetti asitti argamnee afaan keenya barannee barsiifnee hojii guddaa hojjennee asirra gahuun kun waan guddaadha. Kitaaba adda addaa kun qophaa'uun kun waan guddaadha. Yeroo ammaa jiran barattoonni ammaa akkuma beektaa qubee malee waan biraa dubbisuu danda'a. Kana silaa mana kanaayyuu qopheessuu dura jiru. Mana kanaayyuu qopheesseetoo yeroo anirra jiraatu. Kun hojii guddaadha. Hojii xinnaa miti. Akka xinnaatti ilaaluun nurra hin jiru. Wanna biraa dhufee miti amantaan tuni akka hin banneef naannoo Oromiyaa keessatti amantaan Ortodoksii akka babal'attuuf kaayyoon biraan jiru. Tanaan duras akkuma beektanitti ani dubbachaa turre namni garuu gara biraatti naannesseetoo bataskaana addaan qooduu fi amantaa tana warra Islaamaatti kennuu fi bataskaana balleessuu fi aangoo barbaadanii tan akkana ta'an jedhaniit maqaan nu balleessaa turan. Inni garuu waan jechaa jirru bataskaanni tun akkuma jirtu kanatti itti fuftu. Warri irraa mufatee todheechi sun akka deebi'an. Warri keessas jiraatan immoo jabaataniitoo akka itti fufan akka hordofan. Amantaa keenya jedhaniitoo akka jaalataniitoo hordofan jenneeti. Garuu kun waan biraatti fakkaata. Qooda sodaataniif boru waan biraa nutti fudhu yookaan nu ari'uu biyya kana keessa jiraachuu hin dandeenyu. Egaa naannoo Oromiyaa keessatti baay'eetu jiru. Baay'ee mallaqa baay'ee qabuun jira. Qabeenya adda addaa qabuun jira. Kanaafuu sodaataniiti ofumaa jedhaniiti malee bataskaana jedhaniiti. Akkana ta'e nu jiraachuu hin dandeenyu. Amantaadhaa jedhaniiti amantaadhaa yaadanii yoo ta'e ofii yaadaniiti. Rakkina qabeenya biyya kanaa nu ari'uu eecha seennadha. Nu eecha seenna. Afaan kana baradhaa jennee nuyi amma walitti qabnee tokko keessatti asitti jiran luboota achi jiranii baradhaa afaan kanaa. Biyya kana kan jiraatan taatan barachuu sinirra jira. Isin amma abbaa biyyaati. Abbaa biyyaa qofa taataniifu qofa kana barachuu sinirra jira. Beekuu sinirra jira. Jennini baay'ee gorsinaa jirra garuu isaan waan biraatti naanni kanumallee maa akka hin jedhaniidhaniiti gara biraatti naannessanii maqaan barreessa. Barachuu sinirra jira afaan kana. Biyya namni keenya gara biyya Arabaatti yoo deemu akkasuma Arabinyaa baratee dhufu. Akkasuma Arabinyaa san barata. Isinis immoo as jettanii abbaa biyyaa taatanii ijoollee biyyaa ani hordofa ani bulchaa jirtan nama biyya kanaati. Waggaa 60 namni xiqqeessitu tokko waggaa 60 achaan ture.
nan dubbadhaa jedhe yaadan kennaa naan jedhe ka'ee ta'u walga'ii irratti afaan amaariffaatiin calqabnaa hayi afaan oromiffaatiin dubbadhu hin jedheen hayi hin danda'uu jedhe waggaa meeqaas turtan gara waggaa 60 ta'ee jedhan gaa afaan kana eegan beekne akkamitti abbaa biyyaa ta'uu dandeechu abbaa uummataa kan akkamitti ta'uu dandeechu dubbachiisun irra jiru hin danda'u taa'e. Dubbattuati taa'e jedheetan dhowwee taa'e ijaarsa. Kanaafuu baradhaa fi uummata kana bulchuu sirra jira. Abbaa biyyaa ta'uu sirra jira. Jechaa jirru malee nama biraan barbaachisu namni biraa biyya kana jiraachuu irra hin jiraatu jennee too kana dubbanne naasofne fedhiin keenyas kanaa miti. Barateetoo uummata afaan sanii qooqa biyyaatiin qooqa uummataatiin abarsiisu. Abbaa biyyaan ta'u kana amma gara biraa waggaa laaltan gara kaatolikoo kadhattan amantaa adda addaa waggaa laaltan irra madamu guyyaa Oromiyaatis Dabuubittis Sidaamottis waggaa ramadaman dura afaan biyyaa sanaan baratan. Afaan biyyaa san hojii biraa oduun calqabin afaan biyyaatiin baratan. Asitti gabaabaa itti jiru numa beektu. Innaa kanaafuu nuyi jechaa turre uummanni afaan ofiitiin yaa baratu. Afaan ofiitiin qiddaasee yaa qiddasu. Afaan ofiitiin yaa barsiisu yaa baratu. Afaan ofiitiin sahaa seenuu kana kaayyoon keenya inni biraati miti. Kanuma naannessanii ta'uu inni biraa jechaa bahan. Haasa'aa bahan. Kanaafuu amma sadarkaan amma asirra gahame kun waan xinnaa miti. Innis garuu wanti calqabame sun duubatti hin deemu. Yeroodhaa garuu waan ciise fakkaata. Waan mugee fakkaata ta'a malee wanti calqabame hin hafu. Kanaafuu bakkuma jirrutti wal taanee jabaachuutu nurra jira. Rakkinni keenya maali waliin taanu. Walitti hin dubbannu waliin taanu waliin haasofu. Maal goonu nurra jira jenneetu akka jara biraa sanitti hin haasofu. Waliin jabeessinu. Kana rakkinni keenya. Kanaafuu wal jabeessinee walitti cimnee hojii kana hojii calqabame kana itti fufuutu nurra jira. Harri guyyaa biraati borummoo guyyaa an biraati. Amma sadarkaa kanarra ga'uun keenya nu waan guddaadha. Borummoo kana an caalu ta'a. Borummoo an kana caalu ta'a. Duubatti wanni deemamu hin jiru. Kanaafuu jabaachuutu nurra jira. Wal taanee, wal cimsinee, wal qarqaaree tokko taaneetoo abaluu odoo hin ta'in biyya kanaa odoo hin ta'in odoo hin jedhin wal taaneetoo an calqabne kana hojii calqabame kan asiinis haa ta'u gara biraatis haa ta'u an calqabame san tokko taaneetoo gara fuulduraatti deemuu nurra jira. In jedhaa kanaafuu jabaachuutu nurra jira. Hojii nama sin hojjettan hojiin koreen kun hojjete hojii guddaadha. Kitaabni har'a eebbifame kun kitaaba kana nama baay'eetu barbaadaa ture. Baadiyyaattis magaalaattis naannoo Oromiyaa keessatti kitaaba kana gaafachaa ture. Kanaafuu har'a kun kana ga'uusaa kitaabni kun maxxansamuun isaa kun waan guddaadha. Kanaafuu waan guddaatu hojii baay'eetu hojjetamee anuma baay'ee dubbadhu mee jabaadhaan jedhamee wal ta'ati jabaadhaa duubatti hin deebi'ina. Har'a calqabneetoo borboodhiif ni garuu homaa hojiin jedhamu. Har'a calqabnee borummoo nama biraa yoo taane homaa waaqaan qabu hojii isaanii kanuma
isaan eessa ga'u akka namaan odeessu malee har'a odeessanii boru jiranii jedhe. Hojii isaanii kanuma waayicha gaweettaniiti akka kanan taane jabaannee waliin jabeessinee gara fuulduraatti deemuu nu barbaachisan jedha. Kanaafuu Waaqayyo isin haa jiraachisu, Waaqayyo isin haa eebbisu, baay'ee isin galateeffadha. Hojii kana hojjettan isinis immoo nutti argamtan. Waamicha kanaan kabajaniitu dhufuu keessan mana amantaa kana nu hundaafuu gammachuu guddaa nama gammachuu guddaatu natti dhaga'ame ammallee. Kanaafuu jabaadhaa wal jabeessan jedhaa Waaqayyo isin haa jiraachisu, isin haa eebbisu, biyya keenyas immoo biyya nagaa haa taasisu. Ulfaadhaa jiraadhaa galatoomaa.